Wallahi waan dubbadhu jechuun jalaa badeera. Inni siin jedhu silaahu namni waan namaan jedhu namni namaa rasu naman faarsu si jabeessa jedhee yaada sumayyaa hojii kan kee amma tura bareechin ilaalee hubadhee jira. Hubannoo kana keessatti immoo karaatti keessa deemtes waan hamma tokko waan ani arge natti fakkaata. Karaatti keessa deemte karaa keessa deemte dhufte qabda. Namni kun lafaa ka'ee dhufee bakka kanaan gahu. Amma wanni nuti argatte kuni wanni nuti beekuu qabdu hubachuu qabdu filatamuun kun jabaadha. Namni rabbi gaafa nama filate fuula ofii si dhaaba. Gaafa si filate fuula ofii si dhaaba. Gaafa si filatee jedhee gaafa fuula ofii si dhaabe immoo filatamuu kan kee ati ragaa ba'aafii jirta. Rabbi na filattee jettee ragaa ba'aafii jirta. Dhugumatti immoo addunyaa kana keessaa waan bilgeetii hin qabne rabbi sii kenne. Bilgeetiin anatu dhaqee arge ofii kooti. Ana ganda isaa siyaatiliin obbo Giddina Gahootu geesse na agarsiise ganda isaa bareecheen dhaqee argee qabeenya isaan argee achi ka'ee abbaa Starbucksiin arge. Abbaa Starbucksis achuma qabeenya addunyaa kana keessaa warra beekamu keessaa tokko abbaa Starbucksiti. Abbaa Starbucksi achuma siyaatilii. Nu wajjin dhufee hiriira dhaabbatee buna isaa bitatee dhugee asirraa deema. Hamma aniifati waa qabnu kana waan qabu. Maal dhabe sitti fakkaate? Egereen isaa abdiin egeree isaa aniifati argachuurraa abdachuu caala jetti Oromoon. Argachuurraa abdachuu caala jechuun maal jechuudha jennaani amma wanni nuti teenyee gammadaa jirru egeree rabbiin keenya jannata nuu kenna jenneeti. Namni jannata gaafa abdate immoo hojii jannataa hojjetata. Hojii jannataatiif ta'abbata. Karaa dheeraan isatti ulfaatu, ba'aan isatti ulfaatu. Hin deema. Deemsa isaa kana immoo namni hundinuyyuu guyyaa isaa kaa'ame. Jireenya yeroo jedhamu ilmi namaa tokko mana guddaa isaa mana kifilii 50 qabu namni ijaarrate kifilii tokkitti bula. Warri uffata miliyoona warri siifatu tokkitti uffatee fa'a. Warri faabirikaa minaanii qabu anaaf si hojiin daabboo tokkitti nyaata. Jireenyi hammuma kana qofitti dabaru wanni jireenya jedhamu waati qofa bakka biraa bakka kana hin qabdu. Shaadaa takkittidha walitti dhabneerraa alhamdulillah. Isinis akkuma jettan raayyaa keessan 20ffaa keessatti isa kamii dhugaan isa kamii dharree addaan baafadhaa hundaa jettanii akkuma ustaasni kennaa jiranillee karuma sana addaan baafannee karaa kanarra dhufneerra. Ani karaa kootiin isin argisiisuutti baay'een gammade garuu akkan isin argadhus abdiin qaba sababbiinsa rabbi fi ergamaa rabbiitu argadheera waan ta'eef isinillee akkan argadhu abdiin qaba ture alhamdulillah argadheera rabbi waan hunduu hin danda'ama ani yaada kana qofa hin qabu jecha hin qabu galatooma.